Kenya riba ke jira baga gammaddan Silala ka foto amru. Ilala naatan akkuma argaa jirtan irratti bashannanaa jira. Naatanis irra rafee jira, itti tolee jira, baay'ee itti toleera. Ashama jirra kam jirtan hordoftoota Diidaatiif kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan akkuma beekamu yeroo hundaa nageenya waaqayyoo isin bira haa gayu jirtanime addaan babballee jirra akka duraanii viidiyoo hin hojjennu akka duraanii guyyaa guyyaadhaan dhufaa hin jirru xiqqoo hojiidhaan biizii taanee jirra dhiifama guddaan isin gaafadha akkasumas immoo akkuma argaa jirtan sabboonaan kiyya wattaadarri kiyya jechuudha isa jeequu waan hin barbaanneef sagalee kiyya gadi qabee kan isinitti haasa'aa jiru jechuudha. Soomee karaa Itaaliyaaf nagaa isiniin haa jettu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiif akkam jirtan nagaa keessaniin nagaa galata Rabbii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee babbanni jirra. Laayivii illee seenaan jirru yaa hin beektan rakkoorra jira jechuudha. Rakka osoo hin ta'in hojii sunitti baay'ate. Ani naataadha hojiin kiyya. Didaan immoo alatti baay'ee biizii ta'eera. Akka duraanii manatti daddafeen dhufu manas yaa dhufuullee dadhabee waan dhufuuf dafeen rafaa kanaaf jechuudha. Ani tele miidiyaa irratti illee hojjechaa hin jiru waan tokko jechuudha. Kanaaf waan banneef dhiifama sin gaafachuufanii arrammoo waan maaliif dhufnee sarpiraayizii guddaa qabna. Sarpiraayiziin kun maalinni obboleettiin teenya jechuudha. Biyya alaarraa biyya arabaarraa naataadhaaf wanna kana hojjechiistee naaf kennaa jettee jirti. Nullee immoo akkuma argitan hino naataanis irra rafee jira, itti tolee jira, baay'ee itti toleera. Sagalee kan hir'isne waan as rafeef inni sagaleen jaalatu kanaafi algaa kana fakkaatu hojjechiisteefi jirti. Akkuma argitan baay'ee bareedaadha. Egaa kabajamtoota Diidaatiif dhugaa dubbachuudha obboleettii teenya biyya Arabaa biyya Bahaariin irraa jechuudha. Diidaa argaa kee mee wanta tokko naaf godhinaan jettee maalii jennaan nama wayiitiif qarshii kennitamee akkaawuntii keenyaa erginaan jettee ishee jedhitan nama maqaan taane naa dhiyeessiteetu jechuudha. Achin booda ergee fi booda jechuudha. Birriin kun kan ilma keetiif naa ta'eedhaaf jechuudha. Algaa hojjechiisifi naan jette. Jedheen maali wanti akkana kun gaariidha. Hindi ati biyya Arabaa jirtaa. Sa'aatii 24 hojjechaa ta'u jechuudha. Dadhabbii meeqa keessa dabartee laffaa jirtaa. Aara dhiisii si fannee bitannuu hin danda'amu kun qaalii kiyya naan jette. So ani dhugaa dubbachuudha baay'ee gammadeetan jira obboleettii tiyya. Galata argadhu namni baay'een jechuudha kan nu cinaa dhaabbatanii yaadan illee akkasumas immoo kaapitaalaan illee jechuudha. Baay'ee nu cinaa dhaabbachaa jirtanii baay'ee galatoomaa baay'ee sin jaalannaa baay'ee si kabajna obboleettii tiyyaatillee Rabbii umurii dheeraa siif haa kennu jaalala uummataa siif haa kennu fayyaa siif haa kennu jedha ati maal jetta? Dhugaa dubbachuudhaaf anillee narrifatte yeroo duraa inni natti himu akkas ba'ee obboleettiin teenya takka biyya alaarraa naataadhaaf eeyyeen birrii akkas naa ergite ajajaan hojjechiisii fi algaadhaa akkas jettee naan jenna dhugaa namanni dhugaa Rabbii jechuudha. Dhugaa dubbachuudha dhiifama aduu makiinadhaan jechuudha amma isinitti agarsiisa viidiyoo irraa jechuudha. Yoon fidee dhufu jechuudha hirrifatte Itaaliyaan jechuudha. Maal kun jennaan akkana mucayyoon takka akkana ma na ogasanii wanta hundaatti himnaan jechuudha. Itaaliyaan illee hin beeku sarpiraayizii taatee baay'ee gammadde
Andijaan akkamitti osoo natti himin waan akkana jechuun yaa yaada qabna nullee duraan jechuudha garuu xiqqoo naataan yaa guddatu amma waan ana waliin rafuuf yeroo biraa akkas in hojjechiisnaaf jennee yaannee turre iyyuu garuu inni immoo akkas nama biraatu naataadhaaf akkatti ergamee na bakka surprise guddaadha jechuun anaaf surprise hin ta'e. Dhugaa dubbachuudhaaf namni rifannee jiru waan akkana yoo laalu baay'ee rifadhee gammadeen jira obboleettii teenya dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee galatoomii hamba irraan yaa si haa guutu siin jedha waaqni asii waliin haa ta'u biyya keetiif si haa ga'u yaa waan hin jedhuun qabu. Yen anilleen baay'ee galatoomis siin jedha obboleettii tiyyaa bakka jirtutti irra deebiitoo fayyaa argadhu. Isin hunduu jechuudha yaadan fi qalbiidhaan kan nu bira dhaabbatan isin hundummoo kan Diidhaa TV hordoftan baay'een isin jaaladha isin kabaja horaa bulaayii bakkuma jirtanitti fayyaa argadhaa jaalala uummataa akkasumas immoo bakka fayyaa argadhaa jechuu barbaadatan. Keessan waan ta'eef immoo baay'ee galatooma dhugaa dubbachuudhaaf namni akkatti na jaalataa jedhee normaaliidha namni nu jibbine hin jiru be garuu sidik ija namaa keessa hunduu yaa namni akkatti nu jaalatee birri kana mara ergee algaa hojjechiisuudhaaf jechuun yaanne dhugaa dubbachuu yaadee hin beeku garuu yaa waan nutu hin beekne malee nama baay'ee nu jaalata. Ngoomaan jechuudha micayyoon sila birrii kana hundaa araqee dhugdeet in sakkartamuu sila araqee dhugdamuu sila akkam birrii kana hundaa kan ergitu baay'ee waddiidha algaan barana maal gaadha na baay'ee bareedaadha garuu yeroon amma akkuma beektan miini meeshaan farniicharoota hunda waddadee waan jiruuf garuu baay'ee galatoomii obboleettii teenya baay'ee jaalladha. Yoo makiina irraa bu'u bakka kinoo itti hojjetamu hundaa isinitti agarsiisa. Horaa bulaayii nagaannaa jedha akkasumas immoo naataa isinifan isinitti agarsiisa. Osoo rafiin isinii hojjechuu yaallee garuu naataan baay'ee jeeqaa ture bakka akka hin taanetti jeeqaa ture takka viidiyoon hojjechiisuu hin dandeenye amma rakkisnetti. Rafee jira akkuma argaa jirtan jechuudha qo'amee isinitti agarsiisa nagaan jedha. Kabajamtoota keenya bakkaan itti hojjechiisa bakka kana makiinaadhaan fe'etoo jechuudha karaa mana kiyyaa galfachaa tan jira jechuudha akkuma argaa jirtan. Nagaa akkuma argaa jirtan asitti immoo waajjira diizaayiniin isaa baay'ee bareeda. Normaalii magaalatti karaa 2020 kana natti fixee jira. Karaa qarshii 2020 kana jechuudha. Na isa kana jechuu barbaadatanii baay'ee bareeda akkuma argaa jirtan jechuudha. Arasuuta jedhaayi. Egaa kabajamtoota keenya akkuma beekamu maal jedhee galata kiyya obboleettii teenya bahaariin irraa kan nu hojjechiiste jechuudha maal jedhee akkan ishee galateeffadhu jechuudha dhugaan isin jedhaa jechaan dhabaa galata guddaa argadhu so mee yaada jiru seettan agarsiisan jechuudha algaan kinuu daa'ima kanaa jechuudha mee akkuma argaa jirtan inni kun maal jedhamaa tu? Masaabaa qaba. Kun masaabaa qaba akkuma argaa jirtan ilaalaa. Uffata isaa waan adda addaatti godhamuu danda'a. Uffata isaa. Guddaadha masaabaan isaa waan baay'ee qabu. Nuti akkuma argaa jirtanii. Baay'ee bareeda. Kun immoo gaddeebi'a. Yoo rafuu akka tola goona. Akkasitti nama jechuudha. Beektan jechuun ani isintti nama garuu beektan sunduu jechuudha kun wanta haaraan isin. Na firaashiin immoo akkuma argaa jirtan. Bareedaadha. Bareedaadha. Anuu dhugaa dubbachuudhaaf keessa rafuu nan danda'a. Dhugaa isin jedha keessa rafuu. Dida maal taateeti immoo? Kanarratti ani firaankii isarratti gochuun kennuudha. Nagartaa. Anyways, hordoftoota kabajamtoota Diidaa yaadni jiru isa kana. Kabajamtoota keenya meeqoo
أنا قاعد أقول أنا تومي جاي أجرا لغات سنجرا ها سجله يرسلنا ترى isa kana jechuu barbaaditan hordoftoota keenya anaan raffisa jechuu miyaasa haga waggaa 5 manaaman ta'u haga waggaa 5 waggaa 6 7 yoo ta'e kun hin murama ittuma jechuudha fufne jechuudha waggaa 30 40 yoo ta'e ittuma fufa jechuudha kara meetira 3 itti hojjechiisuu dandeenya. Egaa akkuma argaa jirtan rafii jira soofan algaan itti mijaa'ee jira. Dhugaa rabbi jira of hin beeku. Sagalee itti of hin beeku jechuudha akkuma argitan. Wayii naati tiyya laalamee. Rafii jira jechuudha. Isa kana jechuu barbaaditan. Egaa hordoftoota kabajamtoota Didaatiyuub naata eekee jira baga gammaddan naata eekee jira qaxalee warkiyya bareedduu kiyya. Egaa akkuma argaa jirtan naata Rimee dhumee abbaayee ilaalme ambassa leenca kee ilaali. Ilaalimee achi. Eenyu egaa kabajamtoota keenyaa irriibaa kee jira baga gammaddanii egaa naateen gammadee jira kennaa isaa kana jechuudha obboleettiin teenya biyya arabaarraa nutti kennaa kee ittanime gammadee jira kinoo galatoomisin jechaa jira akkuma argaa jira galatoomi ambassaa anyways isa kana jechuu barbaadetanii baga gammaddan jechuu barbaadetanii abbaayee hod isa kana jechuudha inni dhuma maal inni dhuma viidiyoo hunda akkuma argitan isa fakkaataa viidiyoo yoo inni isiniif akka kaawwan beeka kana viidiyoo hunda isa kana fakkaataa naati yeen sirrii fakkaatee jirti chacha jedhini si jaalannaa waa'ee galatoomi Didaatiyuub hunda keessaa immoo sin jaalannaa ciao ciao